Kaanee dhaabbannee Let us stand in our feet. dubbii Waaqayyoo iddoo tokko ergan dubbisee booddee And after I read the Bible verse Waaqayyo dubbii isaa ganama kana akka inni nuuf eebbisuu fi and pray to the Lord Waaqayyoon hin kadhanna. so that He will teach us His word this morning. Mootota isa duraa First King, boqonnaa 3 chapter number 3, lakkoofsa 16 from verse 16. akkas jedha. It says like this. Gaaf tokko dubartoonni ejjitoonni lama gara Salamoon mootichaa dhufanii fuula dura hin dhaabbatan. Isaan lamman keessaa isheen tokko mootichaan, yaa gooftaa kooanii fi dubartiin kuni mana tokko keessa jiraatna. Utuma walii wajjin jirru ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa sadaffaa dubartiin kun immoo hin deesse. Manicha keessa nu lamman malee namni kan biraan hin turre. Dubartiin kuni hirriba keessa mucaa isheerra waan ciifteef mucichi ishee duraa hin du'e. Ani garbittiin kee hirriba keessa utuun jiru dubartiin kun halkan walakkaa kaatee mucaa koo ana bukkeetii fudhattee oddoo ishee ciibsattee mucaa ishee isa du'aammoo fiddee garaa koo jala hin keesse. Ganama dammaqee mucaa koo harma hoosisuudhaaf yommuun jedhu mucichi du'aa ta'uusaa nan arge. Erga ifees hubadhee ilaaleen akka inni mucaa koo hin ta'in bare jette. Dubartiin isheen kaan immoo deebiftee lakki mucaan inni fayyaan kan kooti inni du'aan immoo kan keeti jette. Dubartiin isheen jalqaba waa'ee mucichaa dubbatte immoo cimsitee lakki mucaan inni du'aan kan keeti inni fayyaan immoo kan kooti jette. Akkasitti dubartootni kun fuula mootichaa duratti walitti hin falman. Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Galanni fi ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma sin kadhadhaa. Waa'ee saba lafa kana jiruuf waa'ee guyyaa har'aaf galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Ilma Waaqayyoo ulfaadhu. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaas isaan baase jedhamee barreeffamee akka jiru. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa ganama kana dubbii kee nutti dubbadhu. Sagalee kee nutti haasa'i. Waa'ee guyyaa har'aaf si haa galatu. Waa'ee saba iddoo kana jiruuf si haa galatu. Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa araarri kee nurratti haa dhufu. Gooftaa Yesuus nutti araarami. Saba lafa kana jirutti araarami. Obboloota as jiranitti araarami. Xinnaa beekaa wallaalaa as jiru hundumaatti maqaa gooftaa Yesuusiin atitti araarami. Akkasumas immoo hojii diinaa aangoo dukkanaa xoofoo jallinaa hundumaa ati dhangalaasi. Ilma Waaqayyoo sagalee kee nutti dubbadhu. Ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin aameen. Nora. Dubbii Waaqayyoo amman dubbisee Bible verse I read for you right now irra deebi'ee dubbisee lallaba guyyaa har'aatti seenna. and proceed to today's preaching. Akkas jedha. It says like this. Gaaf tokko dubartoonni ejjitoonni lama gara Salamoon mootichaatti dhufanii fuula isaa dura hin dhaabbatan. Isaan lamman keessaa isheen tokko mootichaanii, yaa gooftaa koo anaa fi dubartiin kuni mana tokko keessa jiraatna. Utuma walii wajjin jirru ani mucaa dhiiraa nan da'e. Mucaan koo dhalatee gaafa guyyaa sadaffaa dubartiin kun immoo hin deesse. Manicha keessa nuyi lamman malee namni kan biraan hin turre. Dubartiin kun hirriba keessa mucaa isheerra waan ciiftee fi mucichi ishee duraa hin du'e. Ani garbittiin kee hirriba keessa utuun jiru dubartiin kun halkan walakkaa kaatee mucaa koo ana bukkeetii fudhattee oddoo ishee ciibsattee mucaa ishee isa du'aammoo fiddee garaa koo jala hin keesse. Ganama dammaqee mucaa koo harma hoosisuudhaaf yommuun jedhu mucichi du'aa ta'uusaa nan arge. Erga ifees hubadhee ilaaleen akka inni mucaa koo hin taane bare. First King chapter 3 from verse 60. Let me read it, the interest verse. It says like this. Later, two women who were prostitutes came to the king and stood before him. The one whom said, please, my lord, this woman and I live in the same house, and I gave birth while she was in the house.
Then on the third day after I gave birth, this woman also gave birth. We were together. There was no one else with us in the house. Only two of us were in the house. Then this woman's son died in the night because she lay on him. She got up in the middle of the night and took my son from beside me while your servant slept. She laid him at her breast and laid her dead son at my breast. When I rose in the morning to nurse my son, I thought that he was dead. But when I looked at him closely in the morning, clearly it was not son I had born. Mata dureen ani ganama kana irratti isinitti dubbadhu hubadhuu ilaali inni du'e Kankee miti jedha. So the title on which I am going to speak on this morning is Look It Seriously, for the dead is not yours. Nam tokko inni du'e Kankoo miti haa jedhu. Somebody shout, the dead is not mine. Ammayyuu dabalaati harka keessan mirgaa ol kaafadhaati inni du'e Kankoo miti jedhaa iyyaa. The dead one is not mine. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti innaa laallu In this Bible verse, dubartoonni ejjitoonni lama mana tokko keessa jiraatu ture jedha. there were two prostitutes living in the same house. Seenaa isaa gaafa laallu jechuudha. When we see the whole account in Ituma this, dabbaalli taa'anii jiranii as they were living together, lammanuu both of them yeroo wal fakkaataatti in the same season garaatti baatu ture. conceived. Lamman isaaniiyyuu. Both of them conceived. Kan immoo hubachuu kan isin dandeessanii You can understand this. isheen jalqabaa akka har'aa deessee When one gave a birth isheen lammataa ammoo guyyaa sadii booddee deesseedha. and the second gave a birth after third day. Dubartoonni kun lammaniyyuu These two women mana tokko keessa jiru. were living in the same house. Ejjitoota lama jedha macaafti qulqulluu gaafa dubbatu. The Bible called them prostitutes. Walii wajjin mana tokko keessa taa'u ture jedha. Two of the prostitutes were living together. Garummoo mudannoon isaanii wal fakkaata yeroo tokkotti lammanuu garaatti baatanii jedha. But they had the same encounter. Isheen tokko har'a deesse, After one gave a birth, isheen tokko immoo guyyaa sadii booddee deesseedha. the second gave birth after 3 days. Garaagarummaa guyyaa sadiitti lammanan isaaniiyyuu akka isaan da'an dubbata. So they gave birth within 3 days difference. Isheen guyyaa sadii booddee deesse The one which gave birth after 3 days halkan mucaa ishee irra ciistee ajjeeftee laid upon her baby in the night and killed. gaafa dammaqxu mucaan ishee du'eera. And when she arose, her baby was dead. Kanaaf waa malte. So she canned something Mucaa isa du'e kan ishee fuutee to exchange her dead baby hiriyyaa ishee wajjin dabbaalli galtu with the living baby of her friend, ishee jala keessee putting with the breast of her. mucaa isa fayyaa jalaa fudhatte. She took the living baby. Gaafa isheen mucaa isa fayyaa sana jalaa fudhattu When she took the living baby, dubartiin isheen dura deesse suni the woman that gave birth 3 days ahead of her halkan yerootti harma hoosiftu qabdi ganama barii kaatee. had a time to nurse her baby every day in the morning. Yeroon ishee gaafa ka'u dammaqxee kaatee mucaa ishee hoosisuudhaaf kaati. When she woke up at her usual time to nurse her Mucaa baby, ishee hoosisuuf gaafa kaatu mucaan ishee hin jiru. her baby was dead. Du'aadha. It was dead. Du'eera. Dead. Naasuudhaan iyyuu ta'uu danda'a mucicha deebitee iyyuu hin ilaalle. And she scared and couldn't see her baby. Gaafa yaada isheetti deebitu But when she cooled down ganama gaafa bari'u in the morning, ifatti baastee ilaalte. when she examined her baby very well, Lakkoofsa 21 irratti gaafa dhaqxanii ilaaltanii if you read this from verse 21, akkas jedhee dubbata. the Bible says like this. Ganama dammaqee mucaa koo harma hoosisuudhaaf yommuun jedhu mucichi du'aa ta'uusaa nan arge. Erga ifees hubadhee ilaaleen akka inni mucaa koo hin ta'inan baree jetti. She says, when I rose in the morning to nurse my son, I saw that he was dead. Erga baree After the morning, ifatti gaafachi ba'u after the daybreak, gaafa sirriitti ilaaltu when she see ijoolleen lammanuu dhiiga yoo ta'an iyyuu very well, despite the two isheen children, kun guyyaa sadii haadha ishee wajjin turteetti. Mucaa dhiiraa ta'uusaa beekti. so she know that it was a son, Bifa isaa sirriitti beekti. and she have also detected his color. Kanaaf ifatti baastee ilaalte. So when she brought into light, Gaafa ilaaltu inni du'e kan ishee miti. and when she saw it, examined it very well, the Namni dead, tokko harka isaa mirgaa
mirgaa ol kaasee inni du'e kan koo miti haa jedhu. The dead one was not here. Mee dabalaati inni du'e jedha. Kan koo miti jedha. Shout, the dead one is not mine. Dhaqxanii lakkoofsa 23 irratti gaafa laaltanii. When you proceed to verse 23, egaan hubadhaa. it says, let your turn me be well. Dubartoonni kun wal falmaa bulaniiru. They were negotiating and arguing. Ollaas haa ta'u namni naannaas haa ta'u araarsuudhaaf namni wanti inni hin goone hin jiru. And elders were set to negotiate them. Sana booddee mootichatti dhiyaatanii jedha. But they brought into the king. Mootiin bara sana jiru immoo Solomoonidha. The king at that time was Solomon. Firoota koo waan tokko isinitti himuun barbaada siin. Let me tell you something right here. በጣም ብዙ ሰው ማለት ነው Many people, በውጭ ሀገር ጦርነት ላይ እንደምንመለከተው አይነት as we have been looking on the war አጥፍቶ ጠፊ የሚባሉ ሰዎች አሉ። happening in the abroad, there were suiciders. ያንተንም የራሳቸውንም ማጥፋት የሚፈልጉ ማለት Those who want to kill their own and yours too. ሳኒት ይወዱ ከናዬ If they couldn't have a light, eenyumaaf akka bari'u kan hin barbaanne jechuudha. they want to all have a darkness. Isaaniif karaa yoo qajeele If they were locked, eenyumaaf karaan akka hin qajeelle kan barbaadan jiru. they want all to be locked. Kallattii biyya lafaa keessa kun guutuudha. And there are many people like this. Erga kan koo du'e If mine is died, jalqabatti kan isheen gammachuutti jiraatte in the beginning she took with joy, obboleettii ishee gaddisiisuu barbaadde. but later she want to Kan balleesse ishii irritate her. kan gaddatti jiraatu kabraa The one which is living in sorrow is the other. akkas yaaddee goote. So she thought to do like this. Isa kana gadi fageenyaan innaa hubattanii If you detect this very well, mooticha dura dhaqanii dhaabbatanii jedha. they went before the king. Lakkoofsa 23 isinii dubbisa. Let me read verse 23 to you. Kanarratti Solomoon mootichi isheen kuni mucaan koo isa fayyaadha. Kan kee immoo isa du'aadha jetti. Isheen sun immoo mucaan koo isa fayyaadha. Kan kee immoo isa du'aadha jetti. Waan ta'eef egaa billaa anaaf fidaa jedhe. Achumaanis billaa hin fidan. Mootichi itti fufee mucaa isa fayyaa oddoo lamatti gargar baqaqsaatii walakkaa gar tokkoo ishee tokkoof walakkaa gar tokkoo ishee sanaaf kennaa jedhee hin abboome. Then the king said, the one says, this is my son that is alive, and your son is dead. While the other says, not so, your son is dead, and my son is living one. So the king said, bring me sword. They brought a sword before the king. The king said, divide the living boy into two, then give half of the one half to the other. Erga waliin galtan ta'e If you cannot negotiate, ajjeesnee wal qixxeessinaa jedheen let me kill and equalize. walakkaati fudhadhu jedheen Baby, and take half of one walakkaa immoo isheen sunaa fudhattu and jedheetti half dubbata. to the other. Lakkoofsa 26 akkas jedha. If you read verse 26, Yommus dubartiin isheen mucaan ishee fayyaa jiru suni naatee mar'immaan ishee waan raafameef mootichaan yaa gooftaa koo mucicha isa fayyaa kana isheedhaaf kenni malee hadaraa hin ajjeesin jette. Isheen kaan garuu mucicha anaafis siifis akka hin taanetti oddoo lamatti gargar haa baqaqfamu jette. but when the woman whose son was alive said to the king, because of the compassion for her son burned within her, please my lord, give her the living boy. Certainly do not kill him. The other said, it shall be neither mine nor yours. Divide it. Erga kan koo du'e If mine is dead, kan ishees du'uu qaba jettee waan yaaddeef ogummaa mootichi fayyadame ilaala. let you see the wisdom the king used here. Gargar baasaa qalaa mucicha jedheen Say, let us separate this walakkaa ishee kanaaf baby into two. walakkaa ishee sanaaf kennaa. Haati mucaan ishee sirrii The true mother akkas taanaan jetteen said like this to the king, falminaaf give to her, keessi ishee waan raafameef because she was overwhelmed because of the compassion. fayyaa isaa kenniif Give her alive. achumatti haa guddatu Let him grow there. achuma dhaqee haa jiraatu Let him live there. garuu hin qaliin jette. Kill him not. Isheen haadha mucaa hin ta'in garuu And the one with the false mother, sirrii jette yaa mootii king, you are true, kill him. isheefis hin ta'in anaafis hin ta'in haa qalamuu jette. Let you kill him, not live for her and for me too. Kanarraan kan ka'e Because of this, mootichi akkas jedhe. the king said, Haati mucaan isheen sirrii isheen deesse ishee kanadha. the true mother which gave a birth to this son is this one. Ishee hin qalamiin hin badiin jettedha. The one which said, kill him not. Isheedhaaf kennaa mucaa. Give to her. Firdii qajeelaa farade.
He gave them a right judge. Kanarraan kan ka'e lakkoofsa 27 irraa kaaseen dubbisa. Mootichi immoo deebisee dubartiin isheen jalqabaa waa'ee mucichaa dubbatte dhuguma haadha waan taateef mucaa isa fayyaa kana isheedhaaf kennaa malee hin ajjeesinaa jedhe. Lakkoofsa 28 guutummaa sabni Israa'el firdii Salamoon mootichi faradee yommuu dhaga'anii akka inni firdii qajeelaa faraduudhaa fi Waaqayyo biraa ogummaa argate bare baay'ee ulfina hin kennaniif jedha. Then the king responded, give the first woman the living boy. Do not kill him. She is his mother. All Israelites heard of this judgment that the king had rendered. Namni jabaan dhugaa namaa bakkeetti baasu hin jiru. And there was no such that revealed the mystery. Namni ogeessi dhugaa namaa bakkeetti fidee achi baasee argisiisu tokko iyyuu lafarra hin jiru. There was no such wise man that revealed the truth of a man. Firdii akkasii kan inni kenneef. No one gave such justice. Lammanuu guyyaa sadii gidduutti daan ijoollee waliin hin beekaman. The children were not able to be differentiated. Lamaan isaaniiyyuu falmaa jiru. Both of them were arguing. Qalamee gargaraa baafamu jedhee. When he said, let we separate killing, haadha mucaa sanaa gargar baafachuu isaatiin. Isolating the true mother. Inni kunii jedhani guutummaan Israa'el. All Israelites said, ogummaan akka kanaa jedhan. Such wisdom Waaqayyo biraa yoo kenname malee. is except from God. Namni ofii isaatiin murtoo akkasii kennuu hin danda'u jedhan. A man cannot give such a judge and justice. Kara biraa mootichaa wajjin Waaqayyo jira jedhanii amanan. And they conclude that there is God with him too. Nam tokko harka isaa mirgaa ol kaasee inni dhugaa faradu na wajjin jira jedha. Somebody shout, the justice giver is with me. Harka keessan mirgaa kaasaame. Let you lift up your right hand. Ganama kana. This morning. Inni du'e kan koo miti kan jedhu. If you are saying the dead one is not mine. Hadaf qaa hojjetu. Gatii hojii isaa haa dhabu. Let him try. Karaa qajeelaarra deemee jireenyi jiraatu kan biraa haa ta'u. Whatever the situation the past is working on. Waan godhu wallaalee kan dhaabbate nam tokko as jira. If there is somebody confused right here. Inni du'e kan kee miti firdii qajeelaa kan kennu mirga abbaa jira. The justice giver is at the right hand of the God the Father. Firdii qajeelaa jedha. Right judgment. Kan kennu jedha. The giver of justice. Mirga abbaa jira jedha. My own is at the right hand of God. Amma kan jalaa dhokate kan ishee kana seenaan kun dhaladha. And the account of this woman which was hidden from her was a baby. Dhugaan nama baay'ee namoota jallootaan dhokateera. But the truth of many was hidden by the evildoers. Dhugaan nama baay'ee jallatee ta'a. The truths were astrayed. Nama si bira jiruun hin bari'a jedhiin. Tell your neighbor, for sure they will break. Dabalaati hin bari'a jedhaani. For sure they will be break. Gaafa bari'u inni du'e kan ishee akka hin taane barteedha. And when they break, you know that the dead one was not here. Waan sabni Israa'el jedhan sunutu na dhibanaan. And I was admired to what Israelites said. Ogummaa akkasii kan qabu silayyuu Waaqayyoodha. It says only God has such wisdom. Firdii akkasii kan inni kenne kanaafidha. That is why he gave such justice. Mee obboleessi koo naa dubbisa Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 13 kaasee naa dubbisa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Ogummaa fi aangoon kan Waaqayyooti. Dhaggeeffadhaa ogummaa fi aangoon kan Waaqayyooti. Gorsuu fi hubachiisuunis kanuma isaati. Wanta inni diige namni tokkollee deebisee ijaaruu hin danda'u. Namni inni balbala itti cufe irraa namni tokkollee banuu hin danda'u. Nama balbala inni itti cufe irraa nam tokkollee banuu hin danda'u. Ishi. Yoo inni bokkaa dhowwate hamsaatu ta'a. Yoo inni baay'isee gad dhiise bishaan lafa hin balleessa. Yoo inni baay'isee gad dhiise bishaan lafa maal godha? Hin balleessa. Aangooniif ogummaan guutuun kan isaati. Aangooniif ogummaa guutuun kan isaati. Inni gowwoomfames. Inni gowwoomfames. Lachanuu kanuma isaati. Inni gowwoomfames lachanuu kan eenyuti? Kanuma isaati. Inni gorsitoota irraa ogummaan isaanii hin fuudha. Inni gorsitoota irraayyuu ogummaa fuudha. Qullaas gad isaan hin dhiisa. Qullaas gad isaan hin dhiisaa jedha. Abboota firdiis gowwootan godha. Abboota firdii yoo barbaade maal godha? Gowwaa godha. Hallelujah. Let me read the English one. With God are wisdom and strength. He has counsel and understanding. If he tears down, no one can rebuild. If he shuts someone, no one can open up.
If he hold the waters, they dry up. If he sends them out, they overwhelm the land. With him are strength and wisdom, and the deceiver are his. He leads the counselors away stripped and makes fools of judges. Firdin inni dubartittiif kenneeni guutummaan Israa'el walitti dhufanii akka jedhan kana murtoo akkasitti kennuu jedhan yoo ogummaa Waaqayyo biraa argate malee namni murtoo akkasiin kennu jedhani Waaqayyo isaa wajjin jira jedhani isa sodaatanii jedha. When the king gave this decision, all the Israelites gathered together and said, except God give him, no one can give such a decision. Dubbiin kun immoo akkas jedhee dubbate. And this word Iyyoob 12:13 irratti on Job chapter number 12 from verse ogummaanii fi aangoon kan Waaqayyooti. 13, wisdom and power belongs to God. Ogummaa akkasii kennuu kan danda'u Waaqayyoodha jedhani jarris. Only God is able to give such wisdom. Lakkoofsa 16 akka gaafa dhuftanii If you read on verse 16, inni gowwames inni gowwamses lamaan isaanii iyyuu kan isaati jedha. he that deceived and he that deceived, both of them are of God. Oh hallelujah. Hallelujah. Halkan sana In that manner, isheen gowwamsitee dhala fudhattes the deceiver woman isheen gowwamtes and the one who deceived, lamman isaanii iyyuu kanuma isaati. both of them are of God. Hallelujah. Hallelujah. Itu bara kana ta'e If it was this time, itu kakuu haaraa keessatti ta'e if it was in this new covenant, dubartiin kun mucaarra ciistee ajjeeftee if this woman killed her baby mucaa jalaa geeddarte and changed the living with the dead, itu bara Iyesuus Kiristoos lafarra jiru ta'e if this was happened at the time of Jesus Iyesuus Christ, Kiristoos Jesus Christ falmii isaanii akkasitti deebisa ture. will solve their argument in such. Inni gowwames inni gowwamses kanuma isaati waan ta'eef For the deceiver and the one deceived, both are of him. isa fayyaa lafa kaasa du'aa fidaa jedha ture. He may say, put aside the living and bring me the dead. Isa du'aa kan kaasu mirga abbaa jira waan ta'eef Because he is at the right hand of the Father, that hubadhee gaafan ilaalu jedha. Jireenyi koo jedha. Fiigichi koo jedha. Mul'anni koo jedhaayya. Hin duune jedha. somebody shout, when I examine my life, my dream, my vision is alive. እግዚአብሔር በሰማይ ያለ ፍርድ መዛባት አይችልም። A judgment cannot be confused if there is God in heaven. እግዚአብሔር በሰማይ እንዳለ ያለ ነገር እየተደበላለቀ መቀጠል አይችልም። Things will not be confused if there is God in heaven. እግዚአብሔር በሰማይ ያለ ምድር እየተናወጠች መቀጠል አትችልም። The turmoil may not be continued if God is at his throne. wantuun hundumtuu akka wal makeetta akka wal borceetta akka wal bossisetti ittiin fufu. Things cannot remain confused. Inni dhugaa faradu mirga abbaa jira. For the true judge is at the right hand of God the Father. Oh hallelujah. Hallelujah. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Jesus Christ is Lord. Akka inni ogummaa Waaqayyo biraa fudhate baranii jedha. So they knew that he took this wisdom from God. Dhuguma immoo mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 kaastanii innaa dubbistanii. Again, if you read the same 1 King chapter number 3 from verse 4, dhuguma immoo Waaqayyo biraa fudhate inni ogummaa. truly this man take this wisdom from God. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 4. Mandarri Gibe'oon iddoo baay'ee ol ka'aa waan ta'eef Solomoon mootichi aarsaa dhiyeessuudhaaf dhaqee iddoo aarsaa sana irratti qalma gubamu 1,000 in dhiyeesse. Waaqayyo achitti halkan abjuun Solomoon mootichatti mul'ate. Waanuma akkan siif kennu barbaaddu ana kadhadhu jedheen. Solomoon deebisee abbaan koo Daawit fuula kee dura amanamummaa fi qajeelummaadhaan garaa tolaanis waan deddeebi'eef garbicha kee kanatti gaarummaa guddaa agarsiifteetta. Gaarummaa guddaa kanas isaaf eegdee ilma iddoo isaa bu'ee bara kana teessoo irra taa'u isaaf hin kenniteef. Yaa Waaqayyo gooftaa koo, ani garbichi kee iddoo abbaa koo Daawit mootii akkan taa'u gooteetta. Ani garuu ijoolleedha. Attamitti akkan bulchus hin beeku. Ani garbichi kee saba kee warra ati foo'atte dhuunfaa kee godhatte saba baay'ee guddaa baay'ina isaa irraa kan ka'e lakkaa'amuu hin dandeenye gidduun jira. Kanaafis saba keetiif firdii qajeelaa kennuudhaaf
hamaa fi gaarii gargar baasee akkam beekuuf dhaggeeffadha hamaa fi gaarii gargar baasee akkam beekuuf yaada hubataa ana garbicha keetiif kenni yaada hubataa ana garbicha keetiif kenni kana achi saba kee saba guddaa kana eenyutu bulchuu danda'a ree kana achi saba kee saba guddaa kana eenyutu bulchuu danda'a jedhe Solomoon mootichi kana kadhachuudhaan isa Waaqayyoon hin gammachiise Waaqayyo kana irratti Solomoon mootichaan ati ofii keetii bara dheeraa jiraachuu sooromuu diinota kee fixuu utuu hin ta'in saba qajeelotatti bulchuudhaaf firdii qajeelaa kennuuf ogummaa waan ana kadhatteef kunoo ani wanta ati na kadhatte siif nan godha ani ogummaa fi hubannaa namni kanaan dura argatee hin beekne yookiis si'achi argachuu hin dandeenye siif nan kenna jedhe. Let me read the English one. The king went to the Gibeon to sacrifice there, for that was the principal high place. Solomon used to offer 1,000 burnt offerings on altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in dream by night, and God said, ask what I should give you. And Solomon said, you have shown great and steadfast love to your servant, my father David, because of he walked before you in faithfulness, in the righteousness, and in the uprightness of hearts toward you. And you have kept for him this great and steadfast love, and have given him so on. And now, O Lord my God, you have made your servant king place from my father David. Also, I am only a little child. I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of the people whom you have chosen, a great people, so numerous they cannot be numbered and counted. Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, able to discern between good and evil. For who can govern this, your great people? Egaan akkan saba kana gaggeessuu danda'uuf hubannaa naa kenni ati jedheen. So Solomon prayed to God, saying, sabni kee saba guddaa kana saba bal'aa kana waan inni ittiin gaggeessu naa kenni jedheen. give me the wisdom to me to lead these great people. Ogummaa naa kenni hubannaa naa kenni Give jedheen. me understanding. Karaa biraa And dubartoota lamman sanaaf kan farade so the one gave this the true justice for this woman Salamoonituun ta'in ogummaa Waaqayyo Salamooniin ergetu farade. was not Solomon by himself, but the wisdom of God through Solomon. Maatiyos boqonnaa 12 If you read Matthew chapter number 12 lakkoofsa 38 from verse 38 amma 42 through 42, ani 42 irra ishee jirtu duwwaan dubbadha. I will focus only verse 42. Salamoon irra kan caalu Say, greater is he that as is jira jedha. than Solomon is in here Dhugaa kee baasuuf to reveal your truth, waan ati itti golgamtee jalaa dhugaa kee baasuuf to take out of your truth from the shadow, waan ati danqamtee jirtu jalaa si baasuudhaaf to take you from the obstacle, waan joodu'aaf ergaa dukkanaa jalaa si baasuudhaaf to take you out of the bondage and the namni tokko lafaa ka'ee Salamoon irra kan caalu as jira jedhu. Firdii dhugaa kan kennu jedha. Dhugaa namaa ifatti kan fidu jedha. As jira. Yoo har'a nama tokkoof hin faradama. Dubbichi isinii dhufeera. Salamoon irra kan caalu as jira taanaan wanti golgamee itti fufu hin jiru. Wanti hatamee itti fufu hin jiru. Wanti awwaalamee hafu hin jiru. Ganama kana inni Salamoon irra caalu dhugaa nama tokko bakkeetti baasa. for the one, the wiser than Solomon is right here. Mee har'aa jedha. Inni Salamoon irra caalu jedha. Dhugaa koo utuu lubbuudhaan hin jiru jedha. Ifatti baasa jedha. Guyyaan har'aa nama tokkoof guyyaa deebii haa ta'u. Guyyaa dhaabbachuu haa ta'u. Nam tokko hiyyeessi asadii Salamoon irra kan caalu har'ayyuu as jira jedhu. Dabalaa jedha. Dabalaa dubbadha. Inni dhugaadhaan guutuu ta'edha. Yesus Kiristoos jedha. Har'a as jira jedha. Nora. Ogummaan isaa Salamoon irra hin caala. His wisdom is greater than Solomon. Hubannaan isaa Salamoon irra ni caala. His understanding is greater than Solomon. Ituu Salamoon hin jiraatin
Before Solomon was existed, Itu waqtiif laftiin uumamin. before heaven and earth were created, Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos mirga abbaa ture. the Son of God, Jesus Christ, was at the right hand of Wanti God. hundumtuu gaafa hojjetamu inni achi ture. He was there when things were created. Inni caalu sun har'a achi jira miti as jira. So the wiser is not at the right hand too only, but in our midst today. Mee fakkeenya boqonnaa 8 Let you read Proverbs chapter number 8 lakkoofsa 14. from verse 14. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Gorsiniif firdiin gargar baasuun kan kooti. Ani hubannaadha. Humnas anatu qaba. Humnas anatu qaba. Moototni anaan moo'u. Mootonni warri firdii kennan iyyuu eenyuun moo'u jedhe. Anaan moo'u. Gurguddoonni biyyaas anaan seera qajeelaa baasu. Gurguddoonni biyyaas anaan seera qajeelaa baasu. Abboonni biyyaa, gurguddoonni biyyaa, warri firdii qajeelaa kennanis hundinuu anaan biyya bulchu. Warri firdii qajeelaa firdii dhugaa kennan hundumtuu anaan moo'u. Ani warra na jaallatan nan jaalladha. Ani warra na jaallatan nan jaalladha. Warri na barbaadatanis na argatu. Warri na barbaadatanis maal jedhu na argatu. Ishi. Soorummaaf ulfina. Qabeenyi hundinuus qajeelummaan anatu kenna. Anatu kenna. Boqonnaa 22 irra akkas jedha. Waaqayyo jalqaba hojii isaatii hojii isaa isa bara durii sana hundumaa dura na uume. Ani jalqaba bara duriitti utuu biyyi lafaa hin uumamin haboorran kaa'ame. Callaphoo duran dhaladhe. Yommus burqituun bishaanii guddaa keessa yaa'u hin turre. Tulluunni gaaronnis utuu hin uumamin dhaladhe. Waaqayyo lafa wanta isa irra jiru wajjin biyya lafaa isa bal'aa kana keessa gara tokkollee utuu hin uumamin na uume. Utuu biyyi lafaa hin uumamin. Before the earth was created. Utuu biyyi lafaa hin sirratin. Before they were formed. Anachin tureedhe. I was there. Gadi siqtan yennaa dubbistan yennaan ni diriirsu yennaan ni callabbootti yennaan ni galaanatti daangaa ka'u hojjetaa isa cimaan ture isa biratti jedha. It says when he was forming, I was the greatest servant. Sagaleen raajii kun kan Yesuus Kiristoosidha. And this word of prophecy was of Jesus. Yohannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti akkas jedhee dubbata. In John chapter number 1 from verse 1 it says like this. Jalqaba sagaleetu ture. In the beginning was the word. Sagalichi Waaqayyo bira ture. The word was with God. Sagalichis Waaqayyo ture. The word was God by himself. Wanti hundumtuu isaan ta'e. And everything was created with Wanta him. ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. And nothing was made without him. Jireenyi isa keessa ture. In him was the life. Jireenyis ifa namootaa ture And the jedha. life was the light of men. Inni Salamoon irra caalu. He that exceeds the Inni Solomon. Waaqaaf lafa uume. He that created heaven and the earth. Yesuus Kiristoos lafa kana jira. Jesus Christ is here. Nam tokko harka isaa mirgaa raasee Yesuus lafa kana jira jedha. Somebody shout, Jesus is here. Inni ogummaa kennu jedha. The wisdom giver. Inni mootota moosisu jedha. He that reign kings. Inni mootota gowwoota godhu jedha. He that make foolish. Inni ogummaa namaaf kennu lafa kana jira jedha. He that is able even to give wisdom to the foolish. Salamoon Solomon, dubartittiidhaaf mucaa ishee erga deebisee after he paid back the son of the woman, Ibroota boqonnaa 3 let you read Hebrew chapter number 3 lakkoofsa 3 from verse 3. Ilaamee dhaggeeffadhaa gaafa dubbifamu. Namni mana ijaaru manicha caalaa ulfina akkuma qabu Yesuus Musee caalaatti ulfina guddaa argachuuf kan male ta'eera. Manni illee adduma addaan nama tokkoon in ijaarama. Inni wanta hundumaa ijaare garuu Waaqayyodha. Yet Jesus is worthy of more glory than Moses. Just as a builder of a house, Namni mana ijaaru as a builder of a house manicha caalaatti ulfina qabaachuutu isaaf ta'a. has more honor than the house, Salamoon isa murtii kenne caalaa though than the judge giver Solomon, Waaqayyo isa ogummaa kennetu caalaa. the wisdom giver God is Waaqayyo inni ogummaa kenne immoo lafa kana jira. more worthy to be glorified. Olii iyyannoo isa dhumaa kan fidee dhufe murtoo isa dhumaa fudhatee ba'a. If you are here with the last petition, you will take the last decision. Manni yaalaa hin ta'u jedheera. It was said impossible from hospital, Manni murtii hin ta'u jedheera. impossible from courts. Da'uu hin dandeessu jedhameera. You are unable to give birth. Deemuu hin dandeessu You jedhameera. are unable to walk anymore. Dubartoonni sunis
So those two women Ijabbaata sadumaa mootii bira ga'an. came to the king for the last judgment. Murtoo gaarii fudhatanii ba'an. Went out with the right decision. Eenyu 2014tti ijabbaata sadumaa fidee kan dhufe. Who is here to this 2040 with Eenyu firdii kan barbaadu. expecting the last judgment? Humna dhiiga olichaan Salamoon irra kan caalu har'aas jira. By the power of the blood of the Lamb, wider than the Solomon is here. Dhugaan kee ifatti ba'a. Your truth will be revealed out. Namni harkaan isaa lammarraasee dhugaan koo bakkeetti ba'a jedhu. Somebody wave his hands and Dhugaan koo bakkeetti ba'a jedha. Har'aa jedha. Ilmi Waaqayyoo jedha. Natti dubbata jedha. Nattaasaa jedha. Karaa koo qajeelcha jedha. Humna dhiiga olichaan karaan kee hin qajeela. by the power of the blood of the Lamb, your ways will be made plain. Mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti On the first King chapter number 3, gaafa lafti bari'u when the morning came, inni du'e kan ishee miti. the dead one was not here. Mata duree lallaba koo hubadhuu ilaali inni du'e kan kee miti jedha. That is my title. Examine the dead one Barii is kaatee gaafa laaltu not yours. inni du'e kan ishee miti. Nam tokko harka isaa mirgaa ol kaasee naa bari'eera jedhu. Somebody shout, my morning has come. Sagalee keessan ol kaasaatiin naa bari'eera jedha. My day is breakout. Deebi'ee jedha. Akkanatti hin dhiineetti jedha. Ilmi Waaqayyoo jedha. Takka jedha. Barii fayyinaa naa fideera jedha. Once and forever, the Son of God have brought me the morning for me that it will never get dark. Yesus barii keenya erga ta'e abbaan firdii keenya isa. If Jesus is our morning giver, he is our judge. Mee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 6 hanga 9tti naa dubbisi. John chapter 1 from 6 through 9. Namni Waaqayyo biraa ergame tokko ture, maqaan isaas Yohaannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe, namoonni hundinuus dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofii isaa ificha hin turre. Inni ofii isaa ificha hin turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Waa'ee ificha dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe. Oh hallelujah. Ifichi inni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe. Namoota hundumaaf in ibsa. Namoota hundumaaf maal godha? Hin ibsa. Let me read John chapter 1 from 6 through 9. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify the light so that all might believe through him. He himself was not light, but he came to testify to the light. Then the true light, which enlightens everyone, was coming into the world. Warri isa dura dhufan hundum isaanii ificha hin turre. Those who came ahead of him were not the light. Inni biyya lafaa hundumaa nama hundumaaf ibsu garuu amma dhufeera. But he that is able to shine for all over the world Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 akkas jedha. has come. In 1 Thessalonians chapter number 5 from verse 5, it says like this. Isin ilmaan ifaati. You are the children of light Ilmaan guyyaati. and the children of day. Nam tokko harka isaa mirgaa akkas tiraasee ani ilma ifaati haa jedhu. Somebody shout, I am a child of light Ilma guyyaati jedha. and a child of day. Kana dubbadheen xumura dhagaa. Let me finish Hallelujah. talking to this. Ifichi nama hundumaaf maal ta'u? And- Ibsu. The light that shines for all Gara biyya lafaa dhufeera. has come to the world. Dubartoonni sun lammaniitu bara Iyyesuusidha ta'ee kan isaan jiran kanan jedhe kanaafi. That is why I said, if that negotiation has happened in the time of Jesus, Lammaan keessanuu isa jiru irratti wal falmuu dhiisaati. Jesus would have said this. Isa du'e achi as fidaa. Maaliif? Why? Inni gowwomses. He the deceiver Inni gowwomsames. and the one deceived Lachanuu kanuma isaati waan are jedhuuf. both of him. Kanaaf maal godhe isa du'aa fidaa jedheeti. That is why he said, bring the Lamaanuu haadha mucaa godhee gaggeessa ture. He may send them, letting them a mother. Dubartittiin ennaa bari'u. In the morning, Yennaa laaltu. when she Inni du'e examined, kan ishee miti. the dead one was not here. Harka keessan mirgaa of fuulduratti ilaalaati. Waanan cufee bira darbeedha. Whatever I closed, Waanan dhiisee bira darbeedha. whatever I quitted, Kana booddee hin ta'u.
Hirraawwatamu jedhee waanan dhiiseedha. Whatever I conclude, it is Mee over. kan inni du'e ana biratti malee mee isa keessatti hin duuneedha. Have not died with him, but with me. Kan inni du'e si biratti, kan inni bade si biratti, With you only. kan inni kallattii gadhiise si biratti. And astray with you only. Isa bakkalcha barii ta'e Kiristoos keessatti ilaali. But see, in the morning star Jesus Christ, Du'ootaaf lubbuu isa kennu isa hin jirre jiraachisuu inni danda'u. he that is able to king the mortal bodies, Kunoo as jira. he is right now here. Isa du'e kaasuu miti. Not only resurrecting, Erga du'ee awwaalamee guyyaa 4 kan ta'e Alaazaariinu but even the one buried after 4 days. dhaqee waamee lafa keessaa kaaseera. He have raised him, calling by his name. Kaadhaa baddaa dhugaan koo lafa du'ee ka'eeradha. My truth has risen. Lafa du'ee Is risen ka'eeradha. from the day. Sababiin isaadha. Inni akka bakkalcha barii ibsuudha. Yesus ifa jireenya koo ta'ee gara biyya lafaa dhufeeradha. Nam tokko har'a erga awwaalee bira darbee waggaa 10, erga awwaalee bira darbee waggaa 5, erga awwaalee bira darbee waggaa 20 humna dhiiga Hoolichaan si bari'eera. If you have been saying, I have buried my case since the last 10 years, your rising and resurrection has come. Dhugaan isa biratti hin jallatu. Bakkee kan jirtan keessa kan jirtan harka keessan lammarraa isaati. Dhugaan isa biratti hin jallatu jedha. Yoo hammam tureyyuu jedha. Awwaalamee guyyaa 4 yoo buleyyuu jedha. Suuta jedhee dhufa jedha. Kan isa dursu hin jiru jedha. Dhimma koo achi fagoodha. Waggaa 10 garasii, waggaa 20 garasii waamee kaaseera. Humna dhiiga Hoolichaan waamee si fakaasu. Waamee si fakaasu. So he may look like a tarry. He is able to restore your 10 years and 20 years wasted age. Daqiiqaa tokko harka keessan akka tiraasaati. Har'a murtoon afida Waaqayyo jedha. Daqiiqaa tokko ofirratti dubbadha. Dhugaan koon baa jedhaati iyyaati. Daqiiqaa tokko labsaa ofirratti bakkee keessa kan jirtan raasa harka keessan dhugaan koo lafa awwaalamee baa. Salamoon irra kan caalu lafa kana jira. Firdii dhugaa kan kennu yoo ture yoo bubbuleeyyuu waamee kaasa. Hin waama har'a fagoodha. Hin waama dhimma kee lafa awwaalame. Hin waama. He is able to call your dead body by his name, even it was buried for long time. Maqaa Abbaatti, By the power kan Ilmaatti, of the name of God Father kan and Hafuura the Son, Qulqulluutti. and the Holy Spirit. Har'a Today, dhugaan nama tokko the truth of one person, dukkanaan akkuma mucittiin jalaa fudhatamte. if it was stolen Dukkanaan by the darkness, dhugaansaa kan haguugame. if it is hidden, Deemsisaa kan haguugame. if his truth is hidden, Qulqullummaansaa kan awwaalame. if it is buried, Humna dhiiga Hoolichaatiin achi as ba'a. it will come out by the Siya power. sadii dhugaa koo Yesuus har'a hin waama jedha. Dabalaa jedha. Dabalaa jedha. Humna dhiiga Hoolichaan dhugaa kee haa waamu. Ifatti haa baasu. Maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa. May he bring your truth into light by the power of the blood of the Lamb.